الله أكبر الله أكبر. نما تكتي أن نمني ميليون تكوني بشيرو تكتي أججمو أكن نقول أكن نجون تكون مرة أكيد ربي كي يتوقعوا نبي كي يتوقعوا كران كي يتوقعوا قرآن كي يتوقعوا أكاس مالي ديني كن ديني تكون ما تونا ما أكيد كل وان جميع فمو كبو مالي وان تفتمي يوكان مو قد العالمي يوكان أكا وان برات العالمون إرّا توري سلامات توري وان كن جميع فمي كي keenya durutu akkamitti tokko ta'uu qabna tokkummaa isaan qabaatan kan akkamitti argatuu qabna akkamitti namni keenya akkatti faffaca'een silaa gaaffii mataa isaanii ta'uu qaba akkamitti meena dhagee waan gaaffii ana gammadala na dhagee isaan tashuu isa muli to walii galatti nuti waan goonu mara keessatti afaan keenyaan goona salaata qofa afaan arabiffaatiin salaan sun ammoo waan dhiibbaadhaaf yookaan ammoo miidhaaf osoo hin taane tokkummaa keenya kan akeekuu fi akkasumallee tokko taanee akka salaanuuf rasuula rabbiitti illee alayhi salaam hidhannaa waan qabuuf malee waan biraatiif miti jechuudha waan biraatiif. Ani rakkoon qabu kana. Eeshi na dhagee amma. Ani rakkoon qabu kanarraa nuti amma ati ajendaan ati kaasaa turte. Kadhannaa sanii kadhannaan Yesuus Kiristoos akkanatti kadhadhaa jedheeti isa hawaariyaatota yookiin immoo duukaa buutotatti mee akkamitti afaan Oromootiin kadhattanii jette. Okay, waan bareeda. Sanis ibsa. Nuti ibsa gaaffii koo ifa si godhaan hin deebista. Gaaffiin koo ture afaan maaliitiin kan jedhu namni hunduu ni beeka googil godhuu dandeessa afaan Aramaayikii dubbata Yesuus. So Yesuus Kiristoos kan bartoota barsiise afaan Aramaayikiitiin yoo ta'e afaan kan kadhannaa sana inni barsiise Aramaayikiidhaan barsiise. Afaan Oromoottoo hiikkadhaa ittiin kadhadhaa isiniin jedheeraa Yesuus. Maal rakko anamma rakkinni maaliidhaan jedhe tokko ani kadhannaa sanii hin kadhadhu maaf hin kadhannee naan jedhi. Kadhannaa sanii kadhadhu sababiin kadhannaa sanii kadhadhu jiranii hin kadhatu. Na dhagaye ati afaan Habibi qabadhu afaan hin dubbadhaa takka. Sababiin isaa inni ka kennameef kadhannaan sun yeroo san akkam jennee kadhannoo jedhanii Yesuus Kiristoos gizee gaafatanii Yesuus Kiristoos akkas jedhaa kadhadhaa jedhe mootummaan kee haa dhufu akkas jedhaati ajaja Yesuus Kiristoos ergamootaaf kennedha. Sanbooda maal ta'ee Yesuus Kiristoos gizee san keessa hin fannifamne dhala namaatiif hin duune hafuurri qulqulluu hin dhufne hafuurri qulqulluu hin dhufne. Sanbooda Yesuus Kiristoos ajaja tokko ajajee jira hojii ergamootaa irratti Yohaannis irratti maal jedhee hafuurri qulqulluu isiniif hin argaa inni sun gizee dhufee jedhe gara dhugaa hundumaatitti isin gaggeessaa jedhe Roome irratti immoo gizee dubbattu hafuurri qulqulluu maal akka kadhattan maal godha isiniif himaa jedha nuti ani siraata yookiin immoo akka ati amma nuti amma akka gateetti gamanatti salaatii gamana akkas jedhii kadhadhuu nuuf hin kennamne sababiin nuuf hin kennamneef isa keessa jiru hafuura qulqulluutitu keessa keenya akkasitti kadhadhaa nuun jedhe kanammoo gangalachaatis kadhachuu dandeenya dhaabbannees kadhachuu dandeenya ciisnees kadhachuu dandeenya kun jechuun akka keessanitti akkana godha kanaaf kiristinnaan na dhaggeeffadhu keessa seenini kiristinnaa jechuun akka amantii kaanii yookiin immoo siraatan kan qabame yookiin immoo godhii ati godhini kan jedhu miti. Kanaafuu kiristinnaan yuuni ka godhu akka hafuurri qulqulluu jedhi itti godhi jedhetti goonaa jechuudha. Akkasi kana si yaadeemu. Eshi walii galatti seera qabdanii jechuudha yookaan barsiisni akkana godhaa akkasi kadhadhaa akkanatti sagadaa akkanatti waaqayyo yaani walumaa galatti seera qabdanii jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluun nu ajjajan jedhe kanaafuu sin jedhe bara seera akkasii itti buluun qabu. Hafuurri qulqulluun hafuurri qulqulluun waa'ee Kiristoos barsiisa dhiiga. Waa'ee Kiristoos barsiisa hin jabeessa moo hin diiga? Hin jabeessa malee. Hin jabeessa. Yesuus Kiristoos yeroo kadhattan yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattan jedhaa kadhadhaa dheeraami. Inni sun kadhannaa hawaariyaatotaaf kenname sin jedha bara. Gobes. Allahu akbar. Inni hawaariyoota yaa salaam. Wanni Yesuus Kiristoos barsiise hundi isaayyuu waan hawaariyoota barsiise. Ma'a salaama isin ilaallatu jechuudha. Barsiifni Yesuus Kiristoos inni tokko isin ilaallatu jechuudha. Kan inni ilaallatu Yahudaa. Eegi sana amma dhiisis. Maaf na ilaalla amma karaa akkamitti ilaallatan. Ati murteessitu bara. Siifin ibsa gaaf na dhageessaa. Ani. Hin dubbatta. Cafasii kenna si dhaggeeffachaa ture hin beektaami si dhaggeeffadhaa mallee.
So asitti kan inni jedheen barsiise bartoota dhugaa. Dubbii kana hunda Yesuus Kiristoos maca wangeelota afran keessa kan jiru hunda kan Yesuus Kiristoos barsiise kan inni barsiise bartoota isaatii fi Yahudotaa fi warra saba Israa'el. Kanaafuu dubbii Yesuus Kiristoos guutuutti keessaa bahe sin laallatu jechuudha. Tasuma illee ta'e isin. Maali situ jedhee san? Sin jedhe kana isa kana bartootaan jedhee laallatu. Akkasin jenne sun barsiisa keetii fi ilaali barsiisa keetii gamasitti hin dhiibin. Maa akkamitti jettee isa jedhullee na gaafadhu malee. Barsiisa keetiif gamas hin dhiibin. Sababiin isaa akka ijoollee kaanii na shawaddee ana afaan jala noqotuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Tiksi baxeksi sitti magarsiisa. Lakki ani miila jala yuu sin qotu dhiifama illee naa godhi ani miila jala illee sin qotu. Nagartee kanaafuu foggoraa miti bira. Eeshi. Yesuus ani karaadha jireenya jedhamu hin jedhe. Jedhe. Eenyu jedhe? Eenyu jedhe? Karaadha jedheen jedhe bar. Eenyu jedhe? Gizee saniif hawaariyaatotaaf amma ammoo nuuf. Okay. Anatti amana anatti amana jedheera moo hin jedhe? Jedhe. Eenyu jedhe? Saba hundumaan. Eshi qabadhu. Yohaannis no anaan qabadhu hin jedhin bani dubbisi. Rakkoon qabu ati tumti dubbisi. Ani kitaaba ofirraa kan qabu bootaa wajjin jira. Okay. Esh anatu dubbisi. Esh naa kenni boqonnaa isaa. Eshi boqonnaa isaa Yohaannis 3. No. Qabadhu siin jedhe. No. Maal taate? No. Achitti akkasin jedhu. Dubbisi siin jedhe bar maaltu cinqisi? Anas sii kenneemi. Erga raayye kana jechuun. Garaako. Imi boqonnaa isaa. Maa sodaatte dubbisi. Imi boqonnaa isaa siin jedhe yookaan imi yookaan anatu baasa. Yohaannis 3 siin jedhe bar namni isatti amane. Yohaannis 3. Dhaggeeffadhu. Yookaan imi yookaan anatu baasa. Yoo ati nimni anatu baasa. Boota hedduu jedheenni boota tokko qofatti miti bar bira maal taate? Yohaannis Yesuus anatti amanaa kan inni jedhe boqonnaa tokko qofa. Anatti amanaa jedhee kan inni kallattiidhaan akkasitti dubbate boqonnaa tokko qofa. Oh lakki shawwadamin suni bar tiksi intina affaanii tiksi Dr. Zakir kitaaba irra barreessee si erge sun tiksi Dr. Zakir kitaaba irra barreessee si erge. Yohaannis dhaggeeffadhu. Yoo boqonnaa isaan beekne asumaanuu barii Yohaannis Anani sii kenne maan dubbisne? Anani sii kenne maan dubbisne? Rabbashin. Anani sii kenne maan dubbisne jedhe? Aloo yeroo takka. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokkorra jira. Anani sii kenne maan dubbisne? Maa sodaatte anani sii kenne maa dubbisuu dadhabde? Hin jedhu achitti hin jedhu akkas. Hin jedhu. Eeshi siifan dubbise shi'a. Hin jedhu anatti amanaa hin jedhu achitti maal? Anasii dubbisan jedhe bar anasii dubbisa hoo dubbisuu dadhabdeeti. Azakir sii kenne malee dubbistu ati? Sinna siraata godhadhu baaba. Eeshi dubbisi anasii kenne san dubbisi. Abdi yoo inni rabbashee naaf kenni daqiiqaa lamaaf. Dubbisi anasii kenne. Yoo inni rabbashee ta'e amma booda. Okay, Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko. Anani sii kenne dubbisi ani siin kennine san. Ani siin kennine san. Abdi boqonnaa 3 maaf hin dubbistuuf ati abdii koy. Maan dubbisne? Wai, mana dubbisne? An Dr. Zakir sii kenne qofa dubbisa. La keela maali sii ede seeten yoo sobe yoo sobe ta'ee asumatti goota waan ta'eef. Maalan gaafadhe hiiko maalan gaafadhe. Anatti gaafatte bakkatti inni anatti amanaa jedhe moo hin jenneetti jedheera. Okay, Yesuus Yohaannis boqonnaa 3 irratti anatti amanaa jedheera. Jedhee jira yeessi dubbisi. Hin jenne. Hundaa fudhattee dubbistee ati display gootee abdii namoota agarsiisuu qabda yoo maal mataa keessaa qabda maal mataa keessaa qabda ati? Ishii baasii maal qabda? No. Ani Yohaannis maal qabda mataa keessaa? Hin jenne Yesuus. Dubbisiin jedhe bar. Hin jenne maaliifan dubbisi maal fayyaroo koo gubare? Kana laali kanaafi bar tiksi Dr. Zakir sinii barreesse qofaan isin ittiin haasoftan. An nuti isinii kennan hin dubbistan. Ni sodaattan. Kanaafuu kitaaba qulqulluu qabattee ajandaan qabatiin ati har'a buutu. Yesuus tokkoffaa dura irratti kanan gaafadhe Yesuus ani karaadha jedheera moo hin jenne jedheera eessatti jedhee gaafadhe. Yohaannis boqonnaa 3 irratti Yesuus an karaadha hin jenne hin dubbanne waan akkana. Waa'ee karaatiin natti amanaa. Hin jedhu Yohaannis boqonnaa baasii nu garsiisa baasii nu garsiisa. Dubbise ati dubbise. Ani viidiyoo dhaan baasu kiyya.
isan jedhe malee jettee mee qoy isan qoy isan jedhe malee erga jettee baasii nu garsiis. Ati maasii bira jira dubbisuu dadhabde. Ilaali ani silkii irraa hin qaba. Yoon keessaa ba'e. Anarratti dependent ta'in anarratti. Eeshi abboleeyyan achi jiran abboleeyyan keessa jiran haa dubbisan eshi. Min kenna. Sufatu dubbisa namni tokko dubbisu situ dubbisa. Eeshi kitaabicha baasi yaa booticha siinatti dubbisa. Maaliifan baasa maala ni anas karakeeti ma achi malee deemi baase tumma nuuf danda'e. Eeshi Yohaannis 3:16 dubbisiin jedhee bara. Dubbisi anas karakeeti miti an hojjetaa keetii miti dubbifadhu ati. Ani kitaaba ofirraan qabu bootaa hojiin jira siin jechaa jiraar. Bootaa hojii jirta taanaan immoo maaliif wuttar gattare. Nin dubbisa abdii annan dubbisa. Dubbistu maayikii qabadhu dubbistu eenyu dubbisi. Ilaali. Wuttirii barsii wuttir jedhee abiyyee. Of danda'i. Areeda dheereffatee. Yohaannis 3 malee jettee of danda'i baase ka yaa yalla of danda'i yaase. Baasee bar maa dubbisuu dadhabdeeti. Itti siidaa xiqqii biraa soo barbaade. Ani boqonnaan barbaadu dhaggeeffadhu. Ani boqonnaan barbaadu ofii kootii baafadhaan. Atillee barbaadu baafadhu. Eeshi. Ani kitaaba ofirra kan qabne dubbisiisin jedhee bar maal rakkoo qaba. Namni kitaaba hin qabne akkamitti waa haasa'a. Bootaa hojiin jiran jedhee bar kanaafuu dubbisiisin irra filanii jira jedhanii. Ani sammuu keessaa waan nan qabu jechaa. Waan inni jedhu dubbisi of keessaa dubbisi. Dubbisi maaliifan waan of keessaa jedhu. Jedhi yaadanish konseptii. Laati yaadan jedhu dubbisi dubbisi. Konseptii isaa boqonnaa sadii dubbadhu. Konseptii isaa dubbadhu mee. Eeshi yoo keessaa nan baasne silkii keessaa bahee tanan si dubbisa. Keessaa no ilaalin konseptii isaa dubbadhu akkanumatti taa'i. Dubbadhu konseptii isaa. Ilaali. Ilma namaatti kan amanu hundinuu jedha jireenya bara baraa haa qabaatuu fi Museen sibiila diimaa. Ilaali. Dubbattee takwai. Finne. Okay, kanaafuu namni natti amanuudhaan jireenya bara baraa qabaataa mee anatti? Maal ilma namaatti Yesuus Kiristoos maal asitti amanuusi? Ilma namaa ani anatti amantee kanaafuu jireenya namaa. No ilma namaa jechuun akka wangeelotaatti ilma namaa ka jedhu Yesuus Kiristoos. Ani ilma namaati. Anis nama. Maalati? No ilaali kitaaba qulqulluu dandeemna loojikii ta'e siyaasa ta'e warra wangeela deemne as faraara deemi. Anatti amanaa kan jedhu si gaafadhe malee ilma namaa sin gaafadhe. Yoo ilma namaa kan jettu taate ani ilmi namaa anatti amantee jireenya bara baraa. Ilmi namaa inni kitaaba qulqulluu ta'e Yohaannis irratti si yaatin dhala inni udaati yaaddamne gideessan. Lakki ilmi namaa hundi namaa ilma namaati namni asirra jiru namni 700 asirra jiru. Siifan himaa siifan abraarraa ani fannifame si. Kan fannifame? Si. Kan fannifame Raammoodha. Fannifame? Raammoodha kan fannifame. Ati si fannifame? Raammoodha kan fannifame Raammoodha siin jedhe. Biyyeen barumsaa Ilaali. Faarfannaa keessatti akkasidha. Faarfannaa keessatti ani Raammoodha jedhanii fannifame sun. Dhiisi abiyyee. Sana arraba akkasii dhiisi. Ani arraba akkasiin fadhu beektaa? Loojikii arraba akkasii ana nan tuttuqu beektaa? Kanaafuu wangeela ni naasaate wangeela naasai. Macaafa jedha dhugaa sii kennu boqonnaa isaa? Boqonnaa isaa sii kennu? Naan kennin. Dooktor Zaakirtu barreessa jechi. Dooktor Zaakirtu kaa'e jechi. Inni fannifame Raammoodha malee namaa miti. Nuti nama hin jennee tamanna biyyee. Macaafatu jedha macaafa kee jedha bar macaafa keetu inni fannifame Raammoodha. Mee gaafii nurraa fudhadhaa biyyeen gaafii tokko sun gaadhi qoy yeroo takka qoy. Macaafatu jedha malee anaa miti. Macaafni maal jedha? Qoy kottu. Boqonnaa isaa yoo barbaade kakuu haaraadhaan wal sii qabsiisee si garsiisa. Kakuu haaraa ani kakuu haaraa siin haasa'aa hin jiru waa'ee kakuu haaraa ta'e nan haasa'aa jiru. Kakuu haaraa keessatti inni fannifame namaa miti Raammoodha. Kakuu haaraa keessatti Raammootu fannifame siin jedhaa? Okay, kakuu moofaa keessatti jedhee kakuu haaraadhaan fidee walitti galcha. Riferensii sii kenna. Ayyee ilaali. Ati nan dhaga'i. Riferensii sii kenna akka inni fannifame nama hin taane Raammoo ta'e si garsiisa. Ilaali ati homaa takka hin beektu waa'ee kitaaba qulqulluu hin beektu an Dooktor Zaakir qofa si barreesse qofa dubbisaa jirta. Yaa namana Dooktor Zaakir hin jedhini ati Dooktor Zaakir hin jedhini nutuu Dooktor Zaakir Oromoodha. Maal taate gurba? Maal ta'e na? Ani si barreesse qofa na dubbisaa jirtu. Dubbisime. Maatiyyoos Yohaannis irratti kasa qalame Raammoodha siin jedhaa kitaabni si bira jiru. Waaqayyo koo jedhe suni inni Waaqayyo koo jedhe sun eenyu? Yesuusi. Yesuusi. Yesuusini? Tole. Inni sun Raammoodha. Eeshi dhaabi. Ani Raammoodha jedhee dubbateedha macaafa. Inni Waaqayyo koo jedhe sun ani Raammoodha jedhee faarfannaa keessatti. Ani Raammoodha jedhu Raammoo keessatti nan dhiistu jedhe. Ani Raammoodha ofumaa isaatii ani Raammoodha jedhe. Ani garuu Raammoodha nama miti namni ana arrabsa sabni irra tuffataa ani Raammoodha nama miti jedhe.
Inni rakkoon qabu haa jedhu san rakkoon qabu haa tuffatanis. Isuma isaan itti amane nuti. Anuma raammoo keessatti dhiifame isaan Yesuus Kiristoos isaan itti amane nuti. Raammoo keessatti dhiifame osoo hin taane isatu raammoodhaa jedha. Macaafa jedha raammoodhaa. Raammoo waaqessa. Raammoodha macaafa jedha. Inni waaqessa yani. Homaa takka maal fidda? Ni waaqessa. Hin dandeessa. Kanaafuu inni fannifame si'iinaan hin jedhin gaa inni fannifame ana osoo hin taane raammoodha waan ta'eef. Kanaafuu ati amma ilma namaa ka jedhu sanumtu fannifame. Na dhageessa. Kanaafuu ilmi namaa tokko eeggadda rabbi rahmataa godhuuf yaasi kun osoo kanatti fannifameera. Naa nuti immoo fannifame lakki nuti ani itti baamannee fannifame. Torbaan hin gunne dheengadduma kana kun nun jeequ san kun nun jeequ abiyyee ati nin beekattee arraboota waan reefu sana piruuf godhuu barbaada. Waan reefu sana piruuf godhuu barbaada. Ayyee gama sanatti achi deebinee Yohaannis irratti ilaali. Dhagee tokko ergaa tokko siin yeroo takka amma sangeeffanneetiin jirra. Waan reefu san Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko irratti Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyootti amana anatti sabana bartoota isaatiin jedhe bakka kanaafuu kan Yesuus jedhe qoyika ande ati ilaali dhagee xiksi gimmaasha fudhachaa gimmaasha dhiisaa hin dandeessu kitaaba qulqulluu keessaa guututti fudhachuu qabda yoo dhanaa isaati. Eeshi ati annatti amanaa jedhe kun eeshi Yohaannis Yesuus wanni Yesuus bartootaan jedhee ana nan laallatu jette reefu Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irra kan jiru nan laallatu maaliif jenna bartootaan jedhe waan ta'eef kanaafuu natti amana kan Yesuus jedhe bartootaan waan ta'eef sin laallatu jechuudha. Akkasuma biraa kunne ta'uu faasitaadamde hiikoo wajjin.